Jechi amantaa bu'uura seer deemsa falmii akka keeyyata 35tiin kenname dirqamaan malee bilisaan kan kenname ta'u akkamitti mirkanaa'a? Namni akkaan shakkame tokko adeemsa qorannoo yakkicha keessatti mirgoota ijoo qabu keessa tokko mirga ogeessa seeraa qunnamuu fi hangasitti mirgi callisuu yoo ta'u, dirqama tokko malee jaalatee fi itti amanee bilisummaa guutuun jechisaa waajjira poolisii dhimmichi qoratutti akkaataa seer deemsa falmii akka keeyyata 27 keeyyata xiqqaa lamaatiin kennuu kan danda'u. Tumaalee heeraa fi seer deemsa falmii akka rogummaa qabanirraa ni hubatama. Akkasumas jechi amantaa waajjira poolisiitti kenne sana mana murtiitti dhiyaatee akkaataa seer deemsa falmii akka keeyyata 35tiin yoo kenne booddee imanna irratti dhiyaatuuf ragaa akka irratti ta'u ibsamee jira. Jechi amantaa bu'uura seer deemsa falmii akka keeyyata 27 keeyyata xiqqaa lamaan kenname raga birootiin yoo deeggarame malee ofii isaattiin yakka raawwatame jedhameef shakkamaa yookaan himatamaa balleessa gochuu akka hin dandeenye saayinsiin seeraa raga waliigalaa kan akeeku ta'uu caalaayyuu dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigala federaalaa yeroo hedduu hiikoo dirqisiisa itti kennee jira. Gama biraatiin amantaan akkaataa seer deemsa falmii akka keeyyata 35tiin mana murtiitti kenname yeroo himannaan dhiyaatutti himatamaan dirqisiifamee fedhii koo malee kan kennamedha yoo jedhe fedhii isaatiin kan kenne ta'uun yookaan kan hin dirqisiifamne ta'uu fedhii sun akkamitti mirkanaa qabxiin jedhu garuu hedduu falmisiisa ta'ee mul'ata. Qabatama jiruunis ejjannoon adda addaa kan jiran yommuu ta'u, san keessa lama hedduu kan beekamudha. Ejjannoon lama kan beekamu. Ogeeyyiin hedduun jechi amantaa bu'uura seer deemsa falmii akka keeyyata 35tiin mana murtii duratti kenname abbaan seeraa ulaagaalee seera guutuu isa mirkaneesse fedhii fi bilis ta'ee shakkamaan kennuu isa qulqulleeffate dubbisee fi akkasumas mallatteessisuun kan fuudhu waan ta'eef yoo falmiin ka'etti jechichi bilisummaadhaan dirqama tokko malee kan kenname akka ta'etti tilmaamee kan fudhatamu ta'uu fi garuu immoo himatamaan dirqamee kan jedhu yoo ta'e dirqamee kennuu isaa ragaadhaan hubachiisuu akka qabu falmuu akkasumas ejjennoo kan qabatu. Gama biraatiin ogeeyyiin biroo ammoo jalqabumaayyuu dirqamni balleessaa himatamaa mirkaneessuu jalqaba kaasee hanga dhumaatti abbaan langaarra kan jiru ta'u legal burden of proof fi hanga abbaan langaa dirqama isaa kan ba'utti himatamaan akka qulqulluutti kan ilaalamu presumption of innocence ta'uun qajeeltoo seeraa ragaa fi heera waliigala ta'uu kaasu. Kana malees haalli qabiinsa shakkamaa yeroo qorannoon gaggeeffamutti poolisii harka waan ta'eef carraan dirqisiifamuu isaa jiraachuu fi kunis hanga mana murtiittis dirqiin akka amanu doorsifamuu akka danda'u qabatamaan bal'inaan kan jiru waan ta'eef jechichi himatamaan bilisaan kenne jedhamuun seerris ta'ee bu'uura qajeeltuu raga tilmaama fudhachiisuu akka hin jirre ni falmu. Akkasumas isumaa akkaataa seer deemsa falmii akka keeyyata 132tiin eega himannaan irratti dhiyaate booda mana murtii duratti amanuuyyuu manni murtii barbaachisaa yoo ta'e adoo mana murtii duratti amanallee manni murtii barbaachisaa yoo ta'e of eeggannoon ilaalee akka hin amanneetti fudhate ragaa abbaan langaa dhagoo akka qabu tumamee kan jiru waliin yommuu ilaalamus jechi ragaa bu'uura seer deemsa falmii akka keeyyata 35tiin kenname bilisaan kennamuu isaa himatamaan yoo haale dirqamni mirkaneessuu kan abbaan langaati ejjennoo jedhu qabu. Muuxannoon biyyoota birootis yommuu ilaalamu kan biyyoota hedduu ejjennoo lammaffaa kana kan agarsiisan yoo ta'e akka fakkeenyaatti Afrikaa kibbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. So walumaa galatti hubannoon seeraa heenkaardha kuni jechi amantaa bu'uura seer deemsa falmii akka keeyyata 35tiin mana murtii dura kennama. Jechi kunin odoo himannaan hin banamin jechuudha. Odoo himannaan hin banamin jechi amantaa fi mana murtiitti jechi amantii mana murtiitti kennamuu danda'a.
Kanaaf ragaa kana akka ragaa fudhatamaa fi qabatamaa jechuun ragaa konkuluuziif ta'e fudhannu moo fudhannu waan jedhu irratti hubannoon keenya gaariidha. Yaada kana fuula feesbuukii kabajamoo abbaa seeraatii fi leenjisaa obbo Jamaal irraa fudhannee waan hordoftaniif galatooma nagaatti.